Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota keenya Oromiyaa Vision Media irraa oduu yeroo kanaaf qabannee isin biraan geenya matootii dursineeti jalqabna. Magaalaa guddoo naannoo Tigraay Maqaleetti haleellaa diroonii raawwatameen namoota irra miidhaan ga'uu aangoonni naannichaa himan. Muddamni TPLF fi mootummaa federaalaa gidduutti dhalate daran hammaateeti jira. Imbaasiin Itoophiyaa Saudi Arabiyaatti argamu dhimma yakka sukkanneessaa lammiilee Itoophiyaa walirratti gaggeessaa jiran ilaalchisee haala jiru hordofaa jiraachuu beeksise. Imbaasichi namoota gocha sukkanneessaa kana keessatti hirmaatan seeratti dhiyeessuudhaaf hojjechaatiin jira jedhe. Bulchiinsi Doonaald Tiraamp lammiilee Itoophiyaa 5,000 Ameerikaa keessaa hatattamaan akka bahan ajaja dabarse. Ajajni kun kan dabre erga manni murtii mootummaa lammiilee kana ari'uudhaaf mirga akka qabu murtee kenneen booda. Iraan waraanni biraa yookiin meeshaa akkaan balaafamaa akka fayyadamtu akeekkachiiste. Gama biraatiin Iraan doorsisa qoqqobbii dinagdee Doonaald Tiraampiif deebii kenniteeti jirti. Kanneen jaammatooti oduu har'aatii gara bal'inaatti nachi ce'am. Jaarmaan idil addunyaa afran qalloo yaada murtii koomishinii marii biyyoolessa Itoophiyaa magaalaa Dirree Dhawaa irratti dhiyeesse balaaleffate. Jaarmeechi ibsa baaseen yaadni murtii dabaa kun hatattamaan akka haqamu gaafateeti jira. Afran qalloo International koomishinii marii biyyoolessa Itoophiyaa magaalaa Dirree Dhawaa mootummaa federaalaa jalatti akka bultuuf yaada marii dhiyeesse cimsee kan mormu ta'uu deeme. Magaalaan Dirree Dhawaa seenaa aadaa fi teessuma lafaatiinis qaama Oromiyaati kan jedhe jaarmeechi. Yeroo dheeraadhaaf magaalattiin uummata Oromoo keessumattuu hawaasa afran qallootiin hundoyte tikfamteetii fi eeggamtee as ga'uu ibseeti jira. Eenyummaan magaalaa Dirree Dhawaatii fi hireen fuuldura isiitis Oromiyaa irraa adda baafamuu hin danda'u jedhe ibsichi. Dirree Dhawaan bakka qabsoo Oromootii fi artii Oromoo bakka dhaloota sochii afran qalloo kan boodarraa ABO ta'e akkasumas mallattoo diddaa gabrummaa calaqqee aadaa fi eenyummaa Oromoo ta'ee itti fufee ta'us eereeti jira. Dirree Dhawaa mootummaa federaalaa jalatti galchuun dhugaa seenaa kana tuffachuu fi mirgaa fi fedhii seera qabeessa Oromoo laaffisuudha kan jedhe afran qalloo International ibsa kanaan dhimma magaalaa Hararii fi Jijjigaatiis kaaseeti jira. Magaalonni akka Hararii fi Jijjigaati seenaa keessatti Oromiyaa Harargee keessa kan turan ta'uu yaadachiisuudhaan sababa gocha mootummaa TPLFtiin Harariin naannoo Hararii jalatti Jijjigammoo naannoo Somaaleetiif kennamanii wiirtuun afran qalloo Harargeen magaalaa guddoo malee haftee jeeti jira ibsichi. Afran qalloo International ibsa baase kanaan murtiin kamiyyuu sadarkaa bulchiinsa isaanii ilaalchise seenaa abbummaa fi fedhii dimokiraatawaa uummata Oromoo kabajuu qaba kan jedhe yoo ta'u koomishiniin marii biyyoolessa Itoophiyaa yaada murtii isaa Dirree Dhawaa ilaalchisee kan haqeetii fi qoodinsa haqa maleessa Oromoo Harargee magaalaa guddoo malee hambise akka sirreessu waamicha dhiyeesseeti jira. Magaalaa guddoo naannoo Tigraay Maqaleetti haleellaa diroonii raawwatameen namoota irra miidhaan ga'uu aangoonni naannichaa himan. Muddamni TPLF fi mootummaa federaalaa gidduutti dhalate daran hammaateeti jira. Haleellaan kun raawwachuu biiroon koominikeeshinii naannichaa kan ibse yoo ta'u aangoonni olaanoon naannichaatis madda oduu Ajaans France Press jedhamuuf mirkaneessaniiti jiru. Pireezidaantii itti aanaa naannichaatii fi durataa itti aanaa TPLF kan ta'an obbo Amaanu'eel Asaffaa haleellaa diroonii Maqaleetti kan mudate har'a ganama ta'uu Ajaans France Pressitti himaniiti jiru. Magaalattii keessatti naannoo manneen jireenyaa irratti xiyyeeffachuudhaan haleellaan diroonii raawwatameeti jira jedhe obbo Amaanu'eel. Miidhaa dhaqqabee ilaalchisee garuu odeeffannoo bal'aa akka hin qabne ibse. BBC'n dhimma haleellaa kanaa qulqulleessuudhaaf karaa bilbilaa fi imeeliitiin koominikeeshinii mootummaa federaalaa qunnamuuf yaalee deebii hin arganne jedhe. Biiroon koominikeeshinii naannichaa ibsa kamisaarraa baaseen magaalaa Maqaleetti haleellaa diroonii iddoowwan garaagaraatti mudateen namoota 13 irra miidhaan ga'uu ibseeti jira. Haleellaa raawwatameefis mootummaa federaalaati himate. Mootummaa federaalaatis ta'e raayyaan ittisa biyyaa waa'ee haleellaa diroonii raawwatame jedhame kana hanga ammaatti wanti dubbatan hin jiru. Ibsi biiroo koominikeeshinii naannoo Tigraay haleellaawwan diroonii Maqaleetti raawwataman jedhe keessaa tokko manneen jireenyaa kutaa magaalaa Hawaaltii buufata Moomonaa qaxanaa 27 naannoo Iidaa Maariyaam jedhamutti argaman irratti ta'uu himeeti jira. Haleellaa kanaan namoonni 13 miidhaa cimaa fi salphaadhaaf saaxilamuu fi gara hospitaalatti geeffamuu ibse. Haleellaan lammataa immoo naannoo Kwaa jedhamutti raawwachuu fi haleellaa isa kanaan garuu namni miidhame akka hin jirre ibseeti jira.
Haleellaa dabalataa mudachuu danda'a sodaachuun jiraattonni magaalattii akka of eeggannoo godhan ibsa kana keessatti akeekkachiise. Miidiyaan bulchiinsa naannichaa jalatti bulu TV'n Tigraay jaamoo haleellaa diroonii naannoo Daayiroo jaamutti mudateen haadhaa fi daa'ima naannoo kanatti dhiyoo turan irra miidhaan dhaqqabeeti jira jechuudhaan gabaase. Haleellaa diroonii manneen jireenyaa irratti raawwatamee fi namoonni nagaan miidhaman wayita wal'aansa fayyaa argatan suuraan mul'isu qoodeeti jira. Miidiyaan kun erga mootummaan federaalaatii fi TPLF Afrikaa Kibbaa Piriitooriyaatti waliigaltee mallatteessanii as haleellaan diroonii yeroo lammaffaadhaaf Maqalee irratti raawwatame. Dhiyeenya kana naannoo Tigraay iddoowwan adda addaatti haleellaawwan diroonii mudachuu gabaafamaa kan jiru yoo ta'u, kunis muddamni TPLF fi mootummaa federaalaa gidduutti dhalate daran hammaachuudha mul'isa. Aangoonni mootummaa naannoo Tigraay yeroo adda addaatti haleellaa diroonii raawwatamu ibsuudhaan kanaafis mootummaa federaalaatti quba qabuudhaan balaaleffataniiti jiru. Kibxata dabree sagayya 18 bara 2026 haleellaan diroonii magaalaa Maqalee irraa kiiloomeetira 15 fagaattee tan argamtu aanaa Daandeeraatti raawwatamu aangoonni naannichaa ibsaniiti jiru. Hoogganaan biiroo koominikeeshinii naannichaa Dr. Abrahaam Hagos ibsa roobii dabre kennaniin guyyaa eerame kanatti aanaa Indaartaa ganda Qadaamaay Wayyaanee naannoo Daandeeraa jaamuun beekamutti diroonii fi xayyaara waraanaa Antoonii jaamuun haleellaan lammiilee nagaa irratti raawwatamuu himan. Hagayya 11 bara 2026 immoo kibba Tigraay naannoo Raayyaa Alaamaaxaa Marwaa jaamutti haleellaan biraa kan raawwatame yoo ta'u, namni tokko du'ee namoonni 3 ammoo madaa'u BBC'n jiraattota irraa odeeffateeti ture. Hagayya takka mootummaan federaalaatii fi humnoonni Tigraay naannoo daangaa Suudaanitti argamtu Sharaariinaa jaamutti walitti bu'aniiti turan. Ajaans France Press akka gabaasetti walitti bu'insi kun meeshaa waraanaa gurguddoo fi dirooniidhaan kan raawwatame ta'u, dho'iinsi dhukaasni qawwee cimaa fi sagaleen xiyyaaraa dhagahameeti jira. Yeroo sanitti durataa TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin durfamaa kan ture bulchiinsi naannoo Tigraay ibsa guyyuma san baaseen mootummaan federaalaa waraana nurratti bane jechuudhaan himate. Mootummaan federaalaa taatee kana ilaalchisee ibsa hin kennine. Garuu ministeera jallisii fi naannolee gammoojjii akkasumas miseensa koree hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaa kan ta'an Dr. Abrahaam Balaay humnoonni TPLF waraana akka banan ibsuun himataniiti turan. Hooggantoonni TPLF torbeewwan dabran walgahii naannichatti gaggeeffaman irratti paartii badhaadhinaa aangoorraa buusuudhaaf dhaadataa turuun isaanii dhagahameeti jira. Dhaadannoo isaanii kana ilaalchisee gabaasni wal fakkaatan miidiyaalee naannichaa irratti dhiyaachaati ture. Mootummaan federaalaa haleellaa naannoo Tigraay keessatti raawwatame ilaalchisee hanga ammaatti ibsa kan hin kennine yoo ta'u, hooggantoonni TPLF waraanaaf qophaa'aa akka jiran gabaasni karaa miidiyaa mootummaatiin to'ataman ibsaati jiru. Imbaasiin Itoophiyaa Saawudi Arabiyaatti argamu dhimma yakka sukkanneessaa lammiileen Itoophiyaa walirratti gaggeessaa jiran ilaalchisee haala jiru hordofaa jiraachuu beeksise. Imbaasichi namoota gocha sukkanneessaa kana keessatti hirmaatan seeratti dhiyeessuudhaaf hojjechaatiin jira jedhe. Imbaasiin Itoophiyaa Saawudi Arabiyaa magaalaa Riyaaditti argamu yakka sukkanneessaa tibbana miidiyaa hawaasaa irratti bal'inaan tamsa'aa ture kan lammiileen Itoophiyaa walitti duuluunii fi wal miidhaa turan ilaalchisee haala jiru dammaqinaan hordofaa jiraachuu ibseeti jira. Haaluma kanaan odeeffannoo hanga ammaatti argameen namoonni gocha gara jabeenyaa kana keessatti hirmaatan karaa seera maleessaan gara Saawudi Arabiyaa seenanii dhimmoota sababni bu'uura isaanii ifa hin taane irratti wal dhabuudhaan garee uumuudhaan walitti bu'uun miidhaa walirratti gaggeessaa jiru jedhe. Imbaasichi bu'aa tattaaffii hanga ammaatti taasifameen shakkamaan tokko poolisii Saawudiitiin to'annoo jala kan oole yoo ta'u, warri hafanis seeraaf dhiyeessuudhaaf poolisii biyyaa fi qaama dhimmi ilaallatu waliin hojjechaa jiraachuu ibseeti jira. Kanaan walqabatee imbaasichi dhimmoota qoratee maddoota rakkoo kanaa hundeerraa furuudhaaf namoota gocha sukkanneessaa kana keessatti hirmaatan seeratti dhiyeessuudhaaf hojjechaa jiraachuu ibse. Kana malees imbaasichi manguddoota hawaasa Riyaad waliin walitti dhiyeenyaan tumsuun gocha kana dhaabsisee namoota yakka raawwatan seeratti dhiyeessuuf odeeffannoo yakkamtoota hatattamaan imbaasichaaf akka dhiyeessan waamicha dhiyeesseeti jira. Erga imbaasiin Itoophiyaa kaleessa galgala ibsa kana baaseen booda namoonni gocha kanaan shakkaman hedduun Saawudi Arabiyaa keessatti qabamaa jiraachuu maddeen Oromiyaa Viijin Miidiyaan Saawudi Arabiyaa irraa odeeffate mirkaneessaniiti jiru. Bulchiinsi Doonaald Tiraamp lammiilee Itoophiyaa 5,000 Ameerikaa keessaa hatattamaan akka bahan ajaja dabarse. Ajajni kun kan dabre erga manni murtii mootummaan lammiilee kana ari'uudhaaf mirga akka qabu murtee kanneen booda.
Manni murtii federaalaa Ameerikaa da'oo seeraa mirga jiraachuu fi hojjechuu lammiilee Itoophiyaa 5,000 caalaniif kennee fi bulchiinsi Doonaald Tiraamp akka dhaabsisu hayyameef. Warri dahoon seera isaanii jalaa haqame biyya keenya keessaa seeraan ala jiraachaa jiru. Jee ministeerri dhimma biyya keessaa US Folex irratti akka maxxansetti. Waajjirri ministeeraa kun dhaamsa dabarseen carraa lama qabdu. Hatattamaan biyyaa ba'uu yookaan biyyaa isin baasna. Tarkaanfiin kun kan fudhatame manni murtii waliigalaa Ameerikaa waxabajjii bulchiinsi Tiraamp bifa wal fakkaatuun da'oo lammiilee Haayitii fi Sooriyaa irraa dhufanii kennee ture adda akka citu hayyamuun booda. Manni murtichaa waxabajjii keessa murtoo deeggarsa sagalee olaanaa 6-3 argateen abbaan seeraa da'oo seeraa yeroo lammiilee biyyoota biroo 13 irraa dhufaniif dhaabsisuu bee mormuudhaaf sagaleen isaan dandeessisu argachuuf carraaqanii hin arganne. Da'oon seeraa yeroo godaantonni biyyoota kanneenii dhufanii fi ulaagaa guutan sababa namoomaan biyyarraa akka hin ari'amne eegumsa kennaaf. Obbo Israa'el Goobanaa Ameerikaa Minisootaa keessatti dhaabbata tajaajila seeraa Goobanaa Law Firm and Associates jedhamu banuudhaan waggoota 24 oliif hojjechaati turan. Obbo Israa'el Goobanaa murtoo kana heeraa miti jiru. Kana dura Tiraamp da'oo seeraa kana addaan kutuudhaaf yeroo murteesse namoonni mana murtii deemuudhaan iyyata dhiyeeffataniiti turan jedhe. Keessumattuu abbaan murtii Marfiin jedhamu hanga falmiin kun hanga xumuraatti deemutti hojiirra akka hin oolle jeeti ture jedhan. Osoo falmii irra jiranii dhimmi lammiilee Sooriyaa fi Haayitii mana murtii ga'e. San booda manni murtii olaanaan dhimmi TPS yookaan hayyama yeroo kun mana murtii hin ilaallatu kana kan murteessu ministeera dhimma nageenya biyya keessaati jechuun murteesse. Ajajni kun kaleessa mana murtiitti deebinaan abbaan seeraa Marfi jedhamu akkaatuma ajaja mana murtii olaanaatiin uggura kana dura tarkaanficha akka hin fudhatamne dabarse kaase jedhe obbo Israa'el. Itti dabaluudhaan obbo Israa'el mana murtiitti ammayyuu falmiin itti fufuu danda'a jedhan. Garuu mootummaan Tiraamp namoota dahoo seeraa hin qabne kanneen biyyaa baasuu danda'a jeeti jira. Iraan waraanni biraa yoo ka'e meeshaa akkaan balaafamaa akka fayyadamtu ibsite. Gama biraatiin Iraan doorsisaa qoqqobbii dinagdee Tiraampiifis deebisaa laatteeti jirti. Eegdonni warraaqsa Islaamaa Iraan waraanni kamiyyuu biyyatti irratti kan banamu yoo ta'e meeshaalee waraanaa ammayyaa'oo akkaan balaafamoo ta'an akka fayyadamu akeekkachiise. Meeshaaleen amma booda fayyadaman kan kanaan duraa caalaa balaa uumuu kan danda'an ta'uu ibseeti jira. Dubbii himaan eegdota warraaqsaa Birgeedar Jeneraal Hussein Muhibbii waraanni biraa yoo ka'e meeshaaleen Iraan fayyadamuun haleellaa raawwattu kan kanaan duraa caalaa balaafamaa akka ta'e mirkaneessuu barbaanna jedhe. Meeshaaleen kanaan booda hojiirra oolan akkaataan itti dhukaafaman akkaan ammayyaawaa ta'uun xiyyeeffannoo sirrii eeguu rukutuudhaan fageenya misaayilii irratti dhukaafamuu fi dandeettii waraana biroo irratti jijjiiramni haaraan jiraachuu akka danda'u ibsan. Iraan humna waraana isii cimsuudhaaf akkasumas xiyyeeffannoo sirrii rukutuu irratti dandeettii gabbifachuu fi meeshaalee humna barbaachisu cimaa fi teekinooloojii walxaxaa qaban hojjechuuf tattaaffii taasiftuu cimsitee itti fufti jedhan dubbii himan kun. Oduu gama biraatiin Iraan doorsisa qoqqobbii dinagdee Tiraampiif deebisaa kennite. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araghchi tarkaanfiiwwan dinagdee pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan irratti fudhachuudhaaf karoorfatan karoora imaammataa fashalaa jechuudhaan ibsan. Tarkaanfiileen kun Ameerikaa irratti kufaatii dabalataa malee bu'aa biraa akka hin finne ibsan. Araghchiin ergaa miidiyaa hawaasaa X irratti barreessaniin Ameerikaan rakkoo dinagdee keessa jirtu ofirraa dabarsuudhaaf yaalii gootu jedhan. Akka isaan jedhanitti idaan Ameerikaa sadarkaa ta'e hin beekne irra ga'uu fi dhalli baankii irra tuulamuudha ibse. Araghchiin itti dabaluudhaan imaammatawwan kufaa akkasii itti fufsiisuudhaaf yaaluun kufaatii dabalataa akkasumas jibbaa uummata Iraan qofa dabala jedhan. Qoqqobichi dinagdee Ameerikaa, dinagdee addunyaa fi abbaa biyyummaa biyyoolessa biyyoota addunyaa balaadhaaf saaxilaas jedhan. Pirezidaant Doonaald Tiraamp Ameerikaan biyya Iraan gargaartu yookaan biyyattii waliin hariiroo qabaattu kamirrattu tarkaanfii dinagdee hamaa ta'e akka fudhattu akeekkachiiste. Yeroo wal fakkaatutti afyaa'in mana marii bakka bu'oota Iraan Muhammad Baaqir Galaabiif Ameerikaan yeroo sirna naannoo haaraa beeksisaa jirtu kanatti baagiddi goleessaa keessaa haala itti kabajaan baatu barbaadaa jirti jechuun dubbatan. BBC fi Aljazeeraa waabeeffanne. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun keenya kan har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaatti. Oromiyaa Vision Media subscribe, like, share godhaa isiniin jecha nagaa isinitti dhaamanna.